Hello, hordoftoota Maltii Skill Media. Nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan hundumaatti hunda keessan haa qaqqabu. Ani egaa Shallamaa Moosisaan jedhama. Har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe meenteenaansii Progress Manaajimentiidha. Kana jechuun adeemsa suphaa keessatti Google Sheetii gargaaramuudhaan akkamitti suphaan keenya maalirra akka jiruu fi kostii inni nu baasisee fi spare partii inni gargaarame akkasumas hojjetoota nuti fayyadamnee fi inspektaroota keenyaa fi gosoota suphaa gargaaramne addaan baasuudhaaf karaa gabaabaa fayyadamnu isinitti argisiisuu barbaadetan. Kana keessatti fayyadamtoonni organizationii gurguddaa kanneen qabdan suphaallee kanneen qabdanii fi meenteenaansii keessan irratti manaajimentii gochuuf kanneen rakkattan akkasuma dirijjiitii gurguddaarra kanneen biroo meenteenaansii haa ta'u kanneen biraa keessatti manaajimentiidhaaf sistema garaagaraa kanneen barbaaddan quunnamaa jechuun barbaada. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaa liinkii kana jalaan isiniif kaa'a. Kanaaf egaa suphaan konkolaataa baay'ee barbaachisaadha. Suphaa keenya keessatti sistemii Google Sheetii gargaaramuudhaan yookiin immoo meenteenaansii tiraakii diivilooppii gochuudhaan adeemsa kanaan itti fayyadamaa jirru isinittiin argisiisa. Jalqaba irratti kutaan manaajimentii kun kutaa sadii qaba. Tokkoffaan inspection tiimii jalatti kanneen rikardi ta'an, lammaffaan immoo scheduling tiimii jalatti kanneen rikardi ta'an, dabalataan immoo kostii analysis jedhaniitu bakka sadiitti qoodamu jechuudha. Egaan inspection tiimiin kun kan inni qabatu opereetaroota yookiin konkolaachistoota silkii isaanii wajjiniin akkasuma immoo current kiiloomeetirii konkolaataan isaanii qabatee jiruu fi type of that vehicle akkasuma immoo koodii yookiin immoo hojiin yeroo banamuuf koodiin lakkoofsi konkolaataan sun ittiin banameef yookiin immoo taraan ittiin qabsiifameefidha. Kan biraa taalgaa konkolaataa sanaati. PM'n immoo yookiin PM'f CM jennee kan nuti qoonnu immoo meenteenaansii taayipiidha. Preventiivii ta'uu qaba yookiin immoo korrektiivii ta'uu danda'a. Isaan kana selekti goona jechuudha. Itti dabaluun inspektaroota keenya maqaa isaanii ni barreeffanna. Kana biratti cause of failure yookiin immoo opereetarri keenya rakkoo inni himatu yookiin immoo yeroo suphaaf dhufu yaada inni dhiyeessu bakka kanatti galmeessina. Dabalataan immoo sun erga ilaalamee booddee inspektaroota keenyaa fi skeejuleroota keenyaan erga ilaalamee booddee murtaa'ee decide ta'ee hojiin hojjetamuu qabu sun meenteenaansii kan jedhu kana jalatti barraa'a jechuudha. Koodi ta'ee waan jiruuf sana haala kanaan barreessina. Guyyaa konkolaataan sunitti suphaaf seen immoo bakka kanatti galmeessinaa jechuudha. Kana egaa rikardi kan godhatu inspection tiimiidha jechuudha. Inspection tiimiin kana diivilooppii godhee erga qabatee booddee gareewwan kan birootti yookiin immoo scheduling tiimii fi workshop tiimii jalatti illee ni mul'atu jechuudha. Ni mul'atu. Worksheetiin kun isaan birattis ni mul'ata. Inspection tiimii birattis mul'ata. Haa ta'u malee inspection tiimii yeroo inni job orderii sana barreessu akkasuma taalgaa sana barreessu automaatikaalii asitti display ta'a jechuudha. Kanaaf scheduling tiimiin lammaffaa asirratti barreessa osoo hin taane automaatikaalii display ta'a. Ga'een scheduling tiimii tokko joobii kennuudha. Shoppiiwwan jiraniif shoppiiwwan jiran kanneen akka makaanikaal shoppii jiraachuu mala, elektirikaal shoppii, boodii shoppii, injin shoppii kuni akka garaajiin keessan kutaa isaa qabutti jechuudha. Sanatti assign godha jechuudha. Scheduling keenya sana booda makaanikaal shoppii jalaa eenyutu hojjeta jedhee namoota hojjetu assign godha jechuudha. Namoota hojjetan sana assign godha. Haa ta'u malee wanni bifa magariisaan kan barraan kun makaanikaal shoppii jala warra jiranidha. Samaawwiin kan jiran kun immoo elektirikaalii jala akkasuma boodii jalallee haala kanaan jiru jechuudha. Egaan nama hojjetu sana assign erga godhee booddee
spare partiiwwan barbaachisan egaan inspektaroonni keenyaa fi akkasuma makaanikoonni keenya waliin ta'uudhaan inspekti godhanii erga ilaalanii booddee spare partii barbaachisan listii isaanii fidatu. Listii sana immoo schedulerri keenya asitti ni qabata. Erga qabatee baay'ina isaanii faana akka kennamuuf stoorii gaafata jechuudha. Stooriin keenya egaa maal godhaa meeshaawwan barbaachisan kana ni kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti stooriin keenya egaa stoorii guddaan jira, stoorii xiqqaan jira, stooriin gommaa jira, gargar waan ta'eef asitti egaa stoorii keenya meeshaa kana kenne select ta'ee baasiin select ta'a jechuudha. Asitti sana booda makaanikiin keenya receive yoo godhe received jenna. Kana booda maintenance progressiin keenya immoo under progress jirenne under progress select goona jechuudha. Kana booda maaltu ta'a makaanikoonni keenya suphanii erga fixanii booddee dhufanii riippoortii isaanii qabatanii riippoortii godhuu. Sana booda hojiin keenya complete ta'a. Riippoortii keenya sanarraa maal arganna? Waan isaan hojjetan, meeshaa isaan bakka buusan ni arganna. Kostii spare partii sana immoo bakka kanatti record godhanna jechuudha. Taalgaan sun cost analysis kanarratti asitti display ta'a. Automatically inspection team yeroo record godhu shop orderii fi asitti job orderii fi plate numbering display ta'a. Sana fuulduratti dhufne spare partii sanaaf kostii bahe sana record godhanna. Sana booda immoo percentii irraa argachuu qabnu sanaan sistemni kun calculate godhee income keenya as nu kaa'a. Hawrii makaanikiin keenya hojjete sa'aatii 3 yoo hojjete sa'aatii 3 asitti, sa'aatii 9 yoo hojjete 9 asitti ni barreessina. Sana booda hawrii employee kanarraa birriin argamuu qabu asitti outputiin isaa ni barraa jechuudha. Yookiin immoo automatically ofiisaatii calculate godha. Itti aansuudhaanii asitti yoo ilaaltan total costiin jira, incomein jira, profitiin jira jechuudha. Total costiin kostii spare partii keenyaaf baafnudha. Incomein keenya immoo employeen keenya kan inni isaatiin ni gargaarame sanarraa fi percentii spare partii sanarraa buufannu kan qabatudha. Profitiin immoo garaagarummaa kostii keenyaa fi income keenya gidduu jirtu calculate godhee nu kaa'a jechuudha. Adeemsa kanaan egaa calculate cost analysis keenya illee ni hojjenna jechuudha. Egaan asitti yoo ilaaltan baay chaartii kanarraa kan nuti hubannu completed jobidha yookiin immoo konkolaattota suphamanii hojii isaanii xumuran green coloriin argisiisna. In progress irra kan jiran immoo qayyiidhaan xumuranii approvalif kanneen eeggataa jiran immoo keelloodhaan haala kanaan percentii isaan irra jiran argisiisna yookiin immoo baay'inni isaanii illee hammam akka ta'e tilmaamna jechuudha. Egaa under progress kana jala kanneen jiran yoo isaan turan makaanikoota keenya faana communicate wal gochuudhaan sababii isaan turaniif illee baruu dandeenya jechuudha. Dabalataani kostii keenyaa fi profitii keenya illee asitti total cost, total income fi total profitii keenya bifa daataatiin yookiin immoo bifa chaartiitiin haala kanaan argisiisuu ni dandeenya jechuudha. Dabalataani kanan isinitti argisiisuu barbaadu cost analysis for specific vehicle dha yookiin immoo konkolaataa tokkoof baasii inni deddeebi'ee baasu maal akka fakkaatudha. Egaan fakkeenyaaf taalgaan kuni taalgaa duraan ani isinitti argisiise yookiin immoo inspektaroonni keenya barreessan sanaan walitti hidhata qaba. Yeroo isaan asitti barreessan asitti illee display ta'a jechuudha. Egaan fakkeenyaaf konkolaataan kuni baasii hammam deddeebi'ee baasaa jira jechuudhaaf egaa taalgaa isaa asii select gaafa goonutti istirii konkolaataa sana nuu fida jechuudha. Istirii konkolaataa keenyaa sana asirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Kostii inni nu baasise deddeebii inni deebi'ee fi hammam akka inni baasii nu baasisaa jirullee asirraa gabaabumatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf for different vehicles konkolaattota deddeebiidhaan dhufanii kostii baasan egaa haala kanaan illee yoo isaan baasii gurguddaa nu baasisan ta'e akka isaan gara garbajiitti yookiin immoo westii ta'an illee yookiin immoo akka isaan
gurguraman gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaan fakkeenyaaf konkolaataan kun egaa 5638 kun deddeebiidhaan dhufee kostii inni asitti nu baasise illee asirraa ni arganna jechuudha. Egaan firoota koo asirraa waan hedduu hubattu jedheetan yaada. Keessumaa mana suphaa kanneen qabaattan dirijjiitii gurguddaa kan qabdan akkasuma piroojeektii manaajimentii irratti illee kanneen sistema kana diivelooppii barbaadan tireeningii isiniif kennuu dandeenya. Nuquunnamaa jechuun barbaadaa maqaan kiyyaa Shallamaa Muusaati, lakkoofsi bilbilaa kiyyaa 922484024dha. Nuquunnamaa nu dubbisaa yaada nuuf barreessaa koomentii subscribe share gochuudhaan Multi Skill Media bira dhaabbadhaan ergaa kootii galatooma.